Maka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Akkam turtanii, akkamiin yoo nageessan, galateeffamoon amala waaqummaa isaa kan ta'e, jiraataaf jiraachisaan Waaqayyo Gooftaan keenya, addunyaa badii fi balleessaan itti baay'ate sana keessaa adda nu baasee, bakka qulqulluu kana kan nu fide, sagalee isaa akka dhageenyuu fi sagalee dhageenye kanaan dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu, Waaqayyo Abbaan keenya, Waaqayyo Gooftaan keenya, Waaqayyo Fayyisaan keenya, hunduma keenya nu gargaaree, nu jajjabeessee, bakka qulqulluu kana waan nu fideef, maqaan Abbaa keenyaa bara hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ilil jedhaatii Waaqayyo galateeffadhaa. Ilma Waaqayyoo deessee haadha Waaqayyoo kan taate, haadha keenyas kan taate, gaafa guyyaa jimaataa aangoo haadhummaatiin Gooftaa fi Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa kan fudhanne, haati keenya, ayyoon keenya, harmeen keenya, giiftiin keenya, dubree qulqullittii Maaramiin kadhannaanii fi eebbi ishee nu wajjin jira waan ta'eef, maqaan haadha keenyaa bara hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Akkuma kitaabni qulqulluun dubbatutti, kabaja kan barbaachisuuf kabaja kennaa jedhamee waan barreeffameef, ergamootaaf, tolootaaf, wareegamtootaaf, qulqulloota hundaaf Waaqayyo Gooftaan akkuma isaan kabajetti maqaanii fi yaadannoon isaanii bara hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Hundaaf ilil jedhaatii Waaqayyo galateeffadhaa. Saba Waaqayyo Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 jalqabdanii yeroo dubbistan, Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ummata Israa'el keessa jiru, saba Israa'el keessa jiru, akkasumas duuka bu'oota isaa walitti qabee fakkeenyaan yeroo barsiisu kan barsiise sana qulqulluun Maatiyos wangeela isaa barreesse irratti boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irratti seenaan kun galmaa'ee jira. Seenaa kana keessatti Waaqayyo Gooftaan keenya kan nu barsiisu, kan nu gorsu, seenaa kana keessatti, seenaa kana irratti hundaa'uudhaan barumsi Waaqayyo nu barsiisu maal akka ta'ee fi kaayyoon barumsa keenyaa kana irratti kan hundaa'edha. Saba Waaqayyo seenaan kun yeroo barsiifamamu hundumti keessan jireenya keessan wajjin walitti fidaatii wal madaalaatii dhaggeeffadhaa. Akkas jedhe Gooftaa fi Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Gooftaa tokkotu jira jedhe. Gooftaan sun ganamaan ka'eet qamadii facaasuu dhaqe. Maal facaasuu dhaqe? Qamadii facaasuu dhaqe. Gooftaan sun garboota baay'ee qaba, tajaajiltoota baay'ee qaba. Kanaaf lafa yookaan maasaa qotamee qophaa'ee jiru sana irratti deemee qamadii facaasee dhufe. Garuu erga inni qamadii facaasee deebi'een booda diinni deemee inkirdaada facaase. Qamadiin sunii fi inkirdaadni sun walqixa biqilee walqixxee guddate. Yeroo guddatu sana qamadiin firii baase. Inkirdaadni sun garuu firii hin qabu, baala qofatee dhaabbate. Garboonni sun dhufaniitiin, yaa Gooftaa, ati qamadii qulqulluu facaaste. Ati qamadii qulqulluu erga facaaste booda amma immoo maasaa sana yeroo ilaallu
qamadii fi inkirdaadni walqixa biqileera wajjin guddateera akkam goonaa inkirdaada kana eenyutu facaase jedhanii Yesuus Kiristoos akkas jedhee deebise gooftichi sunis akkas jedhee eeyyan dhugaadhaa ani aduudhaan qamadii facaaseen ture ani ergan qamadii facaasee booda diinni halkaniin dhufee inkirdaada facaasee jedhee deebii kenneef garboonni sun yaa gooftaa ati kan facaaste qamadiidha garuu diinonni dhufanii halkaniin yoo inkirdaada facaasan inkirdaada kana buqqisuu qabnaa nuuf eeyyami inkirdaada buqqifnaadhaani Yesuus Kiristoos deebiseet akkas jedheen gooftichi sunis akkas jedhee inkirdaada buqqifna jettanii qamadii wajjin na jalaa buqqistu kanaaf inkirdaadni sunis qamadiin sunis wajjumaan haa guddatu gaafa haamaasanu gaafa dhumaasana qamadiin sun hammamee tumamee gara gootaraatti galaa yeroo sana garuu inkirdaadni immoo hammameet gara ibiddaatti darbatamaa amma hachitti garuu oobsaayii hin tuqinaa jedheen inkirdaad yeroo biqilu qamadii fakkaata maal fakkaata garaagarummaan isaa garuu qamadiin firii qabaa inkirdaadni firii hin qabu qamadiin gara gootaraatti galaa inkirdaadni garuu gara ibiddaatti seena inkirdaadni baala qofaa qamadiin garuu firii qofa kanaaf amma gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya qamadii kan ta'e sagalee isa qulqulluu kan ta'e daandii qulqulluu kan ta'e amantii qulqulluu kan ta'e kitaaba qulqulluu kan ta'e seera qulqulluu kan ta'e mana amantaa qulqullittii kana Yesuus Kiristoos nuuf hundeesseera garuu amantaa qulqullittii kana keessatti addunyaa kana keessatti Yesuus Kiristoos barumsa qulqulluu erga barsiisee booda barumsa qulqulluu fi qamadii fakkaatu kana keessatti inkirdaada kan ta'e barumsi biraa facaafameera inkirdaada kana kan facaase eenyu inkirdaadni maali kan jedhu barumsa keenya keessatti isa jalqabaa kan laallu mata duree keenya inkirdaada kan facaase eenyu kan jedhudha asuma wangeeluma amman isinitti mee kanarratti gooftichi yeroo dubbatu maal jedhee ani qamadiin facaase garuu diinni dhufeetiin halkaniin inkirdaada facaase kanaaf inkirdaada kan facaase diinaa jechuudha inkirdaada kan facaase eenyu dubbadhaa inkirdaada kan facaase eenyu inkirdaada kan facaase eenyu eenyutu facaase diinatu facaase guyyaadhaan miti halkaniin facaase diinni eessaa jalqabeet inkirdaada facaase yeroo jettan bara ergamootaatii jalqabee diinni inkirdaada facaaseera bara ergamootaa waaqayyo gooftaan keenya hunduma kan uume samii kan uume lafa kan uume kan mul'atus kan hin mul'annes bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume isadha bara sana keessatti gooftaan keenya waaqni keenya sillaaseen ergamoota uume jalaa dhokate erga inni dhokatee booda ergamoonni maal jedhanii kan nu uume eenyu jedhan yeroo kana saaxinaa'een isaan keessaa baheetiin akkas jedheen kan sini uume ana eenyutu sin uume anatu sin uume achi jalqabe inkirdaada facaasuun achi jalqabe gantummaa facaasuun achi jalqabe shakkummaa facaasuun achi jalqabe gargar ba'uu facaasuun achi jalqabe addaan ba'uu facaasuun yeroo kana ergamoonni bakka sadiitti qoodaman bakka meeqatti qoodaman
isaan tokkoffaan lakki ati akkuma keenya uumamaadha malee uumaa keenya miti nuti uumaa qabna jedhanii Mikaa'elii fi Gabri'eel ergamoonni kan biraa tokko ta'anii kan nuume hanga nuuf mul'atutti dhaabbanneet Waaqayyo keenya eegne jedhaniitiin amantaa isaaniitiin dhaabbatan. Jarri lammaffaan immoo tarii kan nuume Saaxinaa'eel ta'uu danda'a jedhanii isas hin jenne isa mitis hin jenne gidduutti kan hafanidha. Isaan sadaffaan kan nuume Saaxinaa'eelidha. Dhugaa keeti ati Waaqa keenya, ati uumaa keenya, ati gooftaa keenya, ati mootii keenya jedhanii ergamoota wajjiniin kan wal lolanidha. Gantummaan achii jalqabe, shakkummaan achii jalqabe, inkirdaanni achii jalqabe, addaan ba'insi achii jalqabe. Hardhallee addunyaa kana akkanatti raasaa jira. Waaqayyo gantummaa keessaa saba kanaa baasu. Waaqayyo gantummaa keessaa uummata keenyaa baasu. Akkas jedheen sii kan nuume jedhanii bakka saditti erga qoodamanii booda jaroonni kun ergamoonni lamaan kun wal lolanii Mikaa'elii fi Gabri'eel Saaxinaa'eel wajjinii wal lolanii garuu Saaxinaa'eel Mikaa'elin dandeenyeedha. Ulfinniif kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Ilil jedhaatu galateeffannaa. Saba Waaqayyoo gooftaa fi fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti duuka boota isaa waamee akkas jedheen namoonni anaan eenyunaan jedhu jedhe. Duuka boonni deebisanii yaa Waaqayyo gooftaa namoonni tokko tokko Ermiyaas jedhu, namoonni tokko tokko Eeliyaas jedhu, isaan kan biraa immoo tarii raajota keessaa qaama tokko ta'uu danda'a jedhu, isaan kaan immoo Museedha jedhu jedhanii. Iyesuus Kiristoos deebisee isaan tokko tokko Musee jedhu, isaan kan biraa Ermiyaas jedhu, Eeliyaas jedhu, raajota keessaa qaama tokko jedhu kan jedhaniiru. Isin garuu jedhe harka koo irraa kan nyaattan, barumsa koo kan barattan, sagalee koo kan dhaggeeffattan, isin hoo anaan eenyunaan jettu jedhe. Gaaffii guddaan isa gana saba Waaqayyoo. Warroonni ebeeluu akkana barsiisu Iyesuus Kiristoos ebeeluudha, Iyesuus Kiristoos akkana jedhu haa jedhani. Garuu amantaan keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan Iyesuus Kiristoos eenyudha jettee barsiisti kan jedhu sana beekuun barbaachisaadha. Kan namaa odeessuu osoo hin taane kan keenya beekuudha beekumsi guddaan. Kan namaa dhaga'uu osoo hin taane kan keenya hubachuudha beekumsi guddaan. Inkirdaanni kan faca'e keessaa, shakkummaan kan faca'e keessaa, gargar ba'insi kan uumame keessaa gaaffiin inni guddaan maalummaa Iyesuus Kiristoosidha. Akka bataskaana keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Waaqa tokko qabna. Akkuma dura dubbadhetti Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 27 irratti akkuma barreeffame nuti Waaqa tokko qabna. Waaqni sun eenyu akka ta'e namni qoratee bira ga'uu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya jalqaba Addaamiif waadaa kan hin gale waggaa 5,500 booda waadaa sana eegee Iyesuus Kiristoos nama ta'e. Iyesuus Kiristoos maal ta'e? Iyesuus Kiristoos nama kan ta'e nama gochuudhaaf. Nama maal gochuudhaaf? Naa deebisaa, nama maal gochuudhaaf? Nama gochuudhaaf Kiristoos nama ta'e. Maaliif? Namni aangoo namummaa isaarraa gadi bu'ee ture. Namni kabaja namummaa isaarraa gadi bu'ee ture. Namni mucummaa Waaqayyoo irraa gadi bu'ee garba seexanaa ta'ee ture. Kanaaf harka seexanaa keessaa baasuudhaaf, garba seexanaa keessaa baasuudhaaf, kan du'e sana du'arraa kaasuudhaaf, nama gochuudhaaf Kiristoos nama ta'e malee inni Waaqayyoodha. Kana sirriitti hubadhaa. Yeroo gaafatamtan gaaffiin yeroo dhiyaatu Iyesuus Kiristoos eenyudha jedhamtanii yoo gaafatamtan inni tokkoffaan Iyesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Iyesuus Kiristoos uumaadha. Iyesuus Kiristoos hunda danda'aadha. Kana hubachuudhaaf
Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabaatii dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Jalqaba sagalee tureedha. Sagaleen sunis Waaqa bira tureedha. Sagalichis Waaqa ture. Sagalichi maal ture? Sagalichi maal ture? Waaqa ture. Yohaannis galaana qarqara taa'ee osoo barreessaa jiru jalqaba sagalee ture. Sagaleen sunis Waaqa bira ture. Sagaleen sunis Waaqayyo ture jedhee osoo barreessaa jiru ergamaan Waaqayyo Yohaannisiif mul'ateedha. Yohaannis osoo kana barreessaa jiru ergamaan Waaqayyo qola kileetiin galaanarraa bishaan osoo waraabaa jiru Yohaannis ol ka'eetiin yaa ergamaa Waaqayyo maal hojjechaa jirtaa jedheen. Ergamichis deebisee qola kanaan bishaan kana galaana kana waraabeen bakka isaa ergan qulqulleessee booda qamadiin itti facaasaa jedheen. Yohaannis deebisee akkamitti kun ta'a? Wanti harka kee irra jiru kun xiqqoodha. Galaanni kun immoo guddaadha. Akkamitti qola kanaan galaana kana waraabdee akkamittiin xumurtaa jedheen. Ergamichis deebisee akkas jedheen, yaa Yohaannis galaanni kun uumama yeroon irratti fudhata malee waraabeen an xumuraa. Ati jirtaa waan qoratamee hin dhumne waa'ee maalummaa Waaqayyoo qorachuu kan jalqabde ati jirtaa jedheen. Yeroo kana Yohaannis kan jalqaba dubbate sana jalqaba sagalee ture. Sagaleen sunis Waaqa bira ture. Sagaleen sunis Waaqayyo ture jedhee kan barreesse sana jecha tokkoon cufe. Maal jedhee hundumtiyyuu isumaan ta'e. Eenyuun ta'e? Eenyuun ta'e? Kanaaf saba Waaqayyo jalqaba sagalee kan jedhame hunduma kan uume, kan mul'atus kan hin mul'annes, samiis lafas namas bifaa fi fakkeenya isaatiin qulqulluu taasisee kan uume, erga uume booda nama fayyisuudhaaf nama kan ta'e Iyesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Iyesuus Kiristoos eenyudha? Iyesuus Kiristoos eenyudha? Kanaaf yeroo gaafatamtan Wangeelli Yohaannis boqonnaa tokko irratti Iyesuus Kiristoos Waaqa akka ta'e dubbata. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara kiristaanota Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Inni yookaan immoo Iyesuus Kiristoos Waaqa galateeffamaa bara baraatii jedha. Kanaaf kitaabni qulqulluun ragaa kan hin ba'u Iyesuus Kiristoos nama fayyisuudhaaf nama ta'e malee inni uumaadha, inni Waaqayyoodha, inni galateeffamaa fi kabajamoodha jechuudha. Lammaffaan Iyesuus Kiristoos fayyisaadha. Iyesuus Kiristoos maali? Iyesuus Kiristoos maali? Fayyisaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti kan barreeffame seenaa sana hubadhaa. Haati keenya harmeen keenya dubree qulqullittii Maaramiin bara namni itti lakkaawwamu sana lakkoofsa keessatti galmaa'uudhaaf lakkaawwamuudhaaf Yoosef wajjiniin gara Beetaliheem yeroo deemtu keessummoonni bakka itti bulan bakki waan hin jirreef manni waan hin jirreef dallaa horii keessa osoo jiranii Iyesuus Kiristoos moonaa horii keessatti dhalateedha. Yeroo inni dhalatu ergamaan Waaqayyoo tiksee hoolotaa tiksee horiidhaaf mul'atee akkas jedheen, guyyaa har'aa magaalaa Daawit keessatti qorichi addunyaa dhalateera jedheen. Galanniif kabajni maqaa isaatiif haa ta'u. Wal jedhaa galateeffadhaa. Eenyutu dhalate? Eenyutu dhalate? Qoricha addunyaa maal ta'eera? Dhalateera. Addunyaa dhukkubsate kana kan fayyisu, namoota dhukkubsatan kana kan fayyisu, nama bara baraan dhukkubsatee, nama cubbuudhaan qabamee, nama Waaqayyoo irraa adda ba'e kana tokko gochuu kan danda'u Waaqayyo, inni qorichi bara baraa, inni fayyisaan bara baraa, inni hunda danda'an
addunyaa kana nama dhukkubsate kana fayyisuudhaaf magaalaa Daawit keessatti Beetlihemitti har'a dhalateera jedheen. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos qoricha keenya inni sadaffaan Yesuus Kiristoos murteessaadha. Yesuus Kiristoos maalidha? Kanaaf saba Waaqayyoo akkuma jalqaba dubbadhe Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Inni lammaffaan Yesuus Kiristoos qoricha addunyaati. Inni sadaffaan Yesuus Kiristoos murteessaadha malee kadhataa miti. Akkamitti murteessaa? Waa'ee kadhannaa ilaalleerra. Seera ba'uu boqonnaa 32 irratti Museen akkamitti akka kadhate, kadhannaan qaama sadii gidduutti akka gaggeeffamu, Waaqayyo kadhatamaadha. Qulqulloonni kadhattoota eenyuuf kadhatu? Addunyaa maraaf, addunyaa hundaaf. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti murteessuudhaaf, murteedhaaf mul'ata malee kadhannaadhaaf hin mul'atu. Garuu qaama arfan gargar ba'an kana tokko gochuudhaaf, hundaa ol nama gochuudhaaf Yesuus Kiristoos nama ta'eef mul'ate malee inni murteessaadha, inni fayyisaadha, inni qorichaadha, inni Waaqayyoodha. Kana beekuun barbaachisaadha. Kanarratti hundaa'uudhaan diinni keenya seexanni namoonni akka waaqummaa Yesuus Kiristoositti namanne, namoonni Yesuus Kiristoos qoricha addunyaa akka ta'e akka hin beekne inkirdaada shakkummaa, inkirdaada gantummaa addunyaa kana keessatti facaaseera. Isin garuu kiristaanonni Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaan of eeggannoo guddaadhaan inkirdaada kanarraa of eegdanii amantaa keessan ishee dhugaa, amantaa keessan ishee jalqabaa, amantaa keessan ishee qulqulluu, ishee qamadii malee inkirdaada tokkollee hin qabne kana eegdanii deemuudhaaf barachuu, kitaaba qulqulluu dubbisuun barbaachisaadha. Kitaabni qulqulluun akkuma jalqaba dubbadhe mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti ani alfaadha, ani omeegaadha, ani jalqaba, ani xumura, ani dhuma jedhee Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti murteessuudhaaf hundumayyuu tokkoon isaaniitiif akka hojii isaaniitti kaffaluudhaaf kan dhufu ana jedhee dubbateera. Kanaaf inni akka hojii keenya nuuf murteessuu fi nurratti murteessuudhaaf dhufa malee bara dhumaa Yesuus Kiristoos addunyaa kanaaf kadhachuudhaaf hin dhufu. Kana beeka. Namoonni tokko inni Mikaa'ela jedhu, namoonni tokko inni uumama jedhu, namoonni tokko inni kadhataadha jedhu, namoonni tokko waan baay'ee jedhu. Amantaan keenya Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaan garuu Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee amantii, Yesuus Kiristoos uumaadha jettee amantii, Yesuus Kiristoos qoricha keenya jettee amantii, hundaa ol inni murteessaadha jettee amantii. Inni qulqulluun kanaan ala kan jiru inkirdaada. Na dhageessani? Kanaan ala kan jiru maali? Inni lammaffaan seexanni inkirdaada kan facaase waa'ee dubaroo qulqullittii maaramii irratti. Dubaroo qulqullittii maaramiin addunyaa kana keessaa qulqullummaadhaan kan dhalatte, cubbuun Addaamii fi Hewaan gara dhalootaa irratti darbaa ture sana ishee irratti akka hin dabarre kitaabni qulqulluun ragaa ba'a. Abbootiin keenyas kana nu barsiisan. Akka amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti dubaroo qulqullittii maaramiin yaada isheetiin dubaroodha, foon isheetiin dubaroodha, gocha isheetiin dubaroodha. Kana jechuun maal jechuudha? Addunyaa kana keessaa uumama hundaa ol uumaadhaa garuu gadi qulqulleettiin isheedha. Maaliif? Haadha Waaqayyoo waan taateef. Waaqayyo kan deesse ishiidha. Waaqayyo daawun wanna salphaa miti. Maaliif yoo jettan kan samii uume, kan lafa uume, kan nu uume, hunda keenyaa kan uume, kan hin cabbatamne, kan hin ilaalamne, kan hin tuqamne, Waaqayyo gooftaan nama ta'ee kan dhalate maaramiirraayi. Eenyurraayi?
Ara dubbadda. Eenyurraa Maaramiirraa dhalate. Nam tokko amame tasgabbaati ilaala. Haati keenya dubree qulqullittii Maaramiin Yesuus Kiristoos wajjiniin jiraatteetti waggaa 33 wajjin jiraataniiru. Maaliif ilma ishee waan ta'eef maal waan ta'eef ilma ishee waan ta'eef ilmi Maaramii Waaqayyoodha. Ilmi Maaramii uumaadha. Kanaaf isheen ganama kaatee yaa ilma koo akkam bulte kan jettu eenyuun jechuudha? Waaqayyoodhaan jechuudha. Waaqayyoodhaan ilma koo jettiin. Uumaa keenyaan ilma koo jettiin. Akkam bulte kan jettuun Waaqayyoodhaan. Nagaadhaan buli kan jettuun Waaqayyoodhaan. Kottu harma wadi kan jettu Waaqayyoodhaan. Dhaqii bishaan waraabi kan jettu Waaqayyoodhaan. Dhaqii qoraan cabsii kottu kan jettu Waaqayyoodhaan. Walumaa galatti Yesuus Kiristoos Waaqa addunyaa kanaati ilma Maaramiiti. Kanaaf haati keenya dubree qulqullittii Maaramiin dubaroota keessaa qofa osoo hin taane dhiirota hunda keessaallee adda baatee uumama hundaa ol uumaadhaa gadi haadha Waaqayyoo kan taate kan kabajamte isheedha. Ilil jedhaati galateeffadhaan.